Tole akkam jirtu dhaggeeffattoonni fardooftanii YouTube keenya nagaa keessanii jecha kana gatatan abdii qabna. Egaa guyyaa irraa kana siistem haara qabannee dhufneerra human urinary system yookaan immoo renal system jennaani. Siistemni kun siistema fincaanii yookaan immoo sirna fincaanii jennaani. Yeroo baay'ee siistemni kun siistema xuraawaa qaama keenya keessaa baasuudhaaf gargaarudha jechuudha. Siistema xuraawaa qaama keenya keessaa baasuudhaaf gargaarudha jechuudha. Xuraawaan guyyaa guyyaatti qaama keenya keessaa ba'an baay'eetu jiru. Metabolic waste kan jennu jiru. Isaan karaa kanaan ba'u jechuudha. Kanaaf siistema kana guutummaatti hubachuun nurraa barbaachisa. Barattoonni meedisinii akkasuma azar heelzii dabalatee barattoonni faarmaasii anesteeziyaa barattan hundi keessan isin barbaachisa jechuudha. Beekuu qabdu. Kanaaf meejor orgaanota as keessatti argamanii fi vital orgaanii akkasuma faayidaa isaanii walii wajjin kan lallaallu ta'a jechuudha. Kanaaf akka xumuraatti nu hordofaadhaan mana kana immoo share gochuudhaan akkasuma immoo like comment gochuudhaan YouTube keenyas immoo subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Egaa itti fufna ka human urinary system gaafa jennu orgaanota akkamii qabata? Orgaanota mainly orgaanii afur gurguddaa qabata. Tokkoffaan kidney jennaani yookaan immoo renal jennaani, kidney jennaani, right and left kidney dha. Right and left kidney it is not a must. Kan jechuun yeroo baay'ee uumama irratti congenital anomaly jiraachuu danda'a. Yeroo baay'ee common illee miti namni kidney tokko qofaan uumamus danda'a. It's compatible with life. Jiraachuu danda'a. Kidney tokko qofaan uumamee survive gochuu danda'a. Embryology gaafa laaltan congenital anomaly during embryological period kan uumaman keessaa tokko renal agenesis dha. Renal agenesis jechuun kidney hin uumame jechuudha. Bilaterally ta'uu danda'a, unilaterally ta'uu danda'a. Bilaterally ta'e taanaan it is not incompatible with life. It is not survive. Survive gochuu hin danda'u. Garuu immoo unilaterally dha yookaan immoo kallattii tokko qofa yookaan right qofa yookaan left qofatti uumame taanaan tokko badee jechuudha. Tokko hin uumamne taanaan compatible with life jiraachuu danda'a jechuudha. So kidney'n jira. Kidney xaansee immoo kidney irraa xuraawaa yookaan immoo waste material kan jennu sana yookiin urine jennee waamna, fincaan kan jennu sana fuudhee gara storage site'itti kan geessu. Sararri kun jirti. Sararri kun uretary jedhamti. Uretery'n kun tuubboo kidney irraa kaatee gara bilaadarii dhuftudha jechuudha. Urinary bilaadarii dhuftudha. Urinary bilaadariin immoo the temporary site of storage of urine jechuudha. Iddoo itti temporary site of storage of urine iddoo itti kuufamu jechuudha. Fincaan yeroodhaaf iddoo itti kuufamudha. Inni kan biraan fincaan kana gara alaatti kan baastu immoo ureteraan jirti. Qaamota arfan gurguddaa kana walii wajjin ni ilaallaa akka xumuraatti ni hordofaa isiniin jenna. So akka kanatti qaamota arfan kana qabachuun dirqama jechuudha. Barataa kamirrayyuu qaamota kana anatoomii isaa beekuun, fiiziyooloojii isaa beekuun, embryoloojii itti dhufu, embryoloojii akkaataa uumama isaa beekuun, histoloojii isaa beekuun, epiteeliyeemii akkamiitiin laayindii ta'ee jira. Isa beekuun dirqama jechuudha. Paatoloojii isaa beekuun dhumarra immoo akkaataa itti tiriit goonu faarmaakoloojii isaa fa'aa beekuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Egaa qaamni urinary system keessaa vital organ kan jennu kidney dha. Kidney is a vital organ. Akkuma waliigala qaama keenyattu kidney'n vital organ dha jechuudha. Kana jechuun dhiiga qaama keenyaa parsantii 25 tokko arfaffaa dhiiga keenya qaama keenya kan fudhattu kidney dha. The filtration site of the blood is also kidney dha. Kidney dha jechuudha. Qaama keenya keessaa xuraawaa fluidin yookaan immoo dhangala'aan qaama keenyaa hundisaa gara kidney dhaqa jechuudha. Daqiiqaadha. Yeroo gara kidney dhaqee qulqullaa'ee deebi'a jechuudha. Qaamaaf kan barbaachisu hin deebi'a, qaamaaf kan hin barbaachifne immoo hin ba'a jechuudha. Wantoonni qaamaaf hin barbaachifne sun orderiidhaan, fiiziyooloojikaal orderiidhaan qaama keenya keessa excrete ta'anii ni ba'u. Isa orderiidhaan walii wajjin ilaala. Kidney yoo ilaallu anatoomii isaatirraa kaana qaba. The kidney anatoomii gaafa ilaallu kidney paartii lamatti qoodna. Paartiin inni gara alaa cortexii jennaan. Renal cortexiin cortex kan jennuun kun
qaama kidinii paartii kidinii gara alaarraa argamu jechuudha. Awutariidha jechuudha. Awutariidhaan argamti. Wanti ishiin qabattu cortexin kun harka caalaa site of filtration. Site of filtration iddootti filtrationitti geggeeffamu jechuudha. Iddoo filtrationitti geggeeffamu jechuun the functional unit of kidney kan jennu immoo nephron kan jennu jirti. Wanti kidniin kun irraa uumamte nephronii kan jennu jirti. Nephron is the functional unit of kidney. Kana jechuun iddoo itti filtrationiin geggeeffamu nephronii jedhamte jechuudha. Nephronii qaama keenya keessatti argaman keessaa parsantii 85 it is a cortical nephron jennaan. Cortical nephron jennaan. Parsantii 15 hafe immoo juxta medullary nephron jennaani. Egaa renal cortex kana keessatti kan argamtu cortical nephron jennaan jechuudha. Cortical nephron kun renal cortex kana keessatti waan argamtuuf site of filtration dha jechuudha. Iddoo itti filtration qaama keenya keessatti baay'inaan geggeeffamu maal jedhama? Renal cortex jedhama. Inni kan biraan renal medulla jennaan. Renal medullaan isa taane kan jiru kana jechuudha. Renal medullaan caasaa piramidii fakkaatu kana renal pyramid kan jennu kana qabattee kan jirtu jechuudha. Kan jirtu jechuudha. Renal pyramid jennaan. Inni kan biraan renal column kan jennu jira. Renal column kan jennuun it is the invagination of the cortical tissue. Cortical tissue toward the medulla gara medullatti invaginate ta'ee argama jechuudha. Invaginate ta'ee argama. The invagination of cortical tissue toward the medullary region. Kun okkoo isin agarsiisa. Kana jechuudha. Amma kun cortical tissue dha inni miti. Cortical tissue kun invaginate godha gara medullary. Invaginate gaafa godhu maal jedhama? Renal column jennaan. Renal column jennaan. Fibrous capsule jennu capsule kan kidney kana cover godhee jiru renal capsule jennaan jechuudha. Renal capsule jennaan. So renal kana amma qaamota vital organ kanaan dura qaamota lallaalee keessaa tokko laangii ilaallee yookaan immoo somba keenya ilaalleerra akkasuma liivarii ilaalleerra. Isaan hundinuu spleen illee ilaalleerra. Isaan kuni qaamonni kuni haayilamii qabu. Haayilam jechuun karaa itti blade vessel fi akkasuma nervii dabalate lymphatics inni kaan himba inni kaan entry fi exit fi entry jechuudha. Iddoo itti blade vessel kan akka artery iddoo itti karaa ittiin seenan nerviin karaa ittiin seenu. Isaan kun maal jedhamu? Haayilamii jedhamu. Akkasuma immoo veeniin faan lymphatics faan karaa ittiin ba'an jechuudha. Isaan kun maal jedhamu? Haayilam jedhamu. Haayilamiin kun ishee kana jechuudha. Haayilam of the kidney also jira jechuudha. Haayilam of the kidney. Haayilamiin kun kan inni qabatee jiru amma kan kidney kan inni qabatee jiru renal veenii qabatee renal artery qabatee akkasuma maal qabatee renal pelvis. Renal pelvis kun eessaa dhuftee qaama keenya keessatti kidniin it is filtration site dha. Iddoo itti filtration geggeeffamudha. Iddoo itti dhiigi keenyatti qulqullaa'udha. Wanti qulqullaa'ee waste productiin qaama keenya qulqullaa'e kun karaa orderii ittiin gara fincaanitti deebi'uu qaba jechuudha. Gara fincaanitti deebi'ee karaa ittiin alatti ba'uu qaba jechuudha. Wanti qulqullaa'ee kun xuraa'aadha jedhamee ba'u karaa renal medullaa dhufa jechuudha. Renal medullaa dhufee collecting duct jalqaba proximal convoluted tubule kan jennu jira. PCT kan jennu jira. PCT loop of Henle dhaqa. Loop of Henle immoo DCT dhaqa. Distal convoluted tubule kan jennu jira. Achi dhaqa achiin collecting tubule yookaan immoo collecting duct kan jennu jira. Collecting duct dhaqa. Collecting ductiin kun renal medullaa kanan biraan jira jechuudha. Renal medulla kanatu fuudhatee xuraawaa kana
garamitti geessaa gara collecting ductiitti geessa jechuudha. Gara renal medulla kanaan jechuudha. So fincaan kun beebee dhumarra renal medulla dhaan ba'a jechuudha. Renal medulla keessaa renal medulla keessaa kalaasisiin jira jechuudha. Major calaasis, minor calaasis kan jennu. Minor calaasis singilii taatee dhufti. Minor calaasis kan jennuun xuraawaa kun immoo yuuriinii kana qabdee kan dhuftudha jechuudha. Minor calaasis single taatee kan dhuftu kana jechuudha. Renal pyramidal kan dhuftu kana single taatee xuraawaa qabdee dhufti laal collecting duct irraa fiddee dhufti la. Fiddee dhufti xuraawaa qabdee dhuftee yuuriinii qabdee dhuftee jechuudha. Single kana jechuudha. Walitti join taate immoo major calaasis taate jechuudha. Major calaasis walitti dabalamee maal ta'a? Renal pelvis ta'a jechuudha. Renal pelvis kun achi dhufee renal pelvis deemee dhumni isaa uretary ta'a. Uretary immoo qabattee kan deemtudha. Fincaan yookiin xuraa'aa kana yookiin waste product kana fuutee waste by product kun immoo waste metabolic waste kana fuutee gara storage site kan geessitu kun immoo gara urinary bladder yookiin urinary bladder kan jennu iddoo itti fincaan kufamutti fuutee kan geessitu uretary kana jechuudha. Uretary kana jechuudha. So egaa akkasuma artery fi vein jira. Artery abdominal aorta irraa dhufe jechuudha. The abdominal aorta, lateral branches of abdominal aorta. The major lateral branch of the abdominal aorta. Renal artery da. Right and the left jira. Right and the left renal artery jira. Renal artery kun fudhate segmental artery ka segmental artery, interlobular artery ka interlobular artery mo segmental artery ka segmental arcuate artery jechuudha. Arc godha. Arc kana jechuudha. Arcuate artery is the demarcation line for cortical tissue and for medullary tissue. Cortical tissue fi medullary tissue iddoo itti demarcatean kana dabaastu eenyudha? Demarcation line arcuate artery kana jechuudha. Arcuate artery kanaan booda immoo straight artery kan gara renal cortex qajeelu interlobular artery jenna. Interlobular artery da sana afferent artery dhaqee glomerular capillary efferent artery dhe veiniin immoo accompanying godha deebisa jechuudha. So kun blood circulation yookiin immoo blood supply for the kidney dha jechuudha. Kidney dha karaa veiniin immoo inferior vena cavatti deebitee achiin right atrium galee circulation isaa itti fufa jechuudha. Normal circulation isaa jechuudha. Yoo akkuma argitan kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun artery dha. This is a renal artery da from abdominal aorta, lateral branch of abdominal aorta rufte sanaan booda immoo divide taate segmental artery dha ka. Segmental artery dha immoo interlobular artery lobii gidduu gala interlobular artery dha. Interlobular artery immoo intini dha jechuudha. Kun amma interlobular artery sanaan booda maal dhaqa? Arcuate artery dha. Arcuate arki dha jechuudha. Arcuate artery dha. Arcuate artery immoo siree taate kan baatu immoo jira jechuudha. Siree taate kan baatu artery jirti. Interlobular artery jennaani. Isa booda immoo xiqqoo kan taate immoo afferent arteriole jennaani. Isa booda capillary dha. Glomerular capillary site of filtration iddoo itti filtration geggeeffamudha. Erga geggeeffamee booda immoo arterumaan ba'a mitire kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf qaama keenya keessatti pirii lamaan gidduu capillariin hin jiru yookaan veenii lamaan gidduu capillariin hin jiru. Capillariin iddoo jiru hundasaa gara tokkoon arterii gara tokkoon veenii jira. Gara tokkoon arterii gara tokkoon veenii jira. Garuu kan renaalii yookaan kan kidney yookaan kan renaalii kana kan adda isa godhu glomerular capillary lamaan glomerular capillary gidduu gara mirgaanis arterii jira, gara bitaanis arterii jira jechuudha. Gara mirgaanis arterii, gara bitaanis arteriidha jechuudha. Kun adda isa godha jechuudha. Circulation qaama keessa jiran keessaa kun adda isa godha jechuudha. Egaa kun kanuma amma laalle jechuudha. Warruma amma laalle cortex jira, renal medulla jira. Renal medulla nucleation kun immoo renal pyramid jira, renal papilla jira. Renal papilla immoo renal pyramid kana gara
apeksii mataa isaa irratti kan argamtudha. Minor calluses jira, major calluses jira, renal pelvis ta'a, renal sanaan booda immoo uretary ta'ee ba'a jechuudha. Arteriin kun arteriin kan amma afaan dubbadhe renal artery jira, segmental artery jira. Itti fufu jechuudha isaan kana laalaadha. Segmental artery jira, interlobular artery jira, interlobular artery jira, acute artery kun acute artery jira. Achi booda interlobular artery ta'e kan bo'u jira jechuudha. So isaan kana sirriitti dubbisa. Interlobular artery kun acute artery kan bo'u jira. Isa sana sirriitti dubbisaadha. Isiniin jedha paartiin kana malalaale kana kunoo sirriitti picture isaa qaqqabadhaadha. Inni kan biraan urine formation. Urine formation jechuun kun physiologic part dha. Urine formation yookaan immoo iddoo itti karaa fincaan geggeeffamu, fincaan itti uumamu jechuudha. Nephronidha. The functional unit of kidney kan jennu nephronidha. Nephroniin kun paartii lama qaba. Renal corpuscle and renal tubule jenna. Renal corpuscle kan jennuun ishee kana jechuudha. Renal corpuscle kan jennu wanta lama qabdi. Inni tokkoffaan Bowman's capsule kan jennu kana. Capsule Bowman's capsule kan jennu kanaaf akkasuma immoo glomerulus kan jennu. Glomerulus kan jennu iddoo itti filtration geggeeffamu. It is a glomerular capillary jennan jechuudha. Inni kan biraan isa qabee kan jiru immoo maal jennaani Bowman's capsule jennaan. Warri renal tubule jennuun immoo PCT jira, PCT jira, proximal convoluted tubule jira, akkasuma immoo loop of Henle kan jennu jira, akkasuma distal convoluted tubule jira, akkasuma immoo collecting duct jira jechuudha. Collecting duct jira. Achiin booda gara site of storage itti deema jechuudha. Filtration glomerulus keessatti geggeeffama, reabsorption proximal tubule itti geggeeffama, secretion also tubule jechuun immoo sadan jechuudha. PCT, DCT and LOH loop of Henle iddoo itti reabsorption fi secretion itti geggeeffamu jechuudha. Urine formation bleeding dhufa glomerulus gala filtrate ta'a, tubule dhaqa, urine ta'a jechuudha. Collecting duct dhaqa, uretary dhaqa, bladder dhaqa, then urethra external environment itti ba'a jechuudha. Amma function isaa ilaala. Tokkoffaa kan laallu glomerulus. Glomerulus is the function of glomerulus is filters a small solid from the blood. Blood keessa kun dhiiga keenya keessa wantoota qulqulleessuudha jechuudha. Filtration site dha waan ta'eef qulqulleessuudha waan ta'an barbaachifne proximal convoluted tubule immoo reabsorption ayanii kan akka watery nutrient removal toxin keessa baasu adjust filter pH adjust gochuu jechuudha. Akkasuma immoo inni kan biraan ascending loop of Henle immoo reabsorb sodium chlorine akkasuma filtrate interstitial fluid kan filtrate jira jechuudha. Distal convoluted tubule inni immoo selective secrete dha. Absorb different ion to maintain blood pH and electrolyte balance eega jechuudha. Collecting duct immoo reabsorb gooti solate akkasuma watery filtrate gooti jechuudha. Descending loop of Henle immoo aquaporin allow water to pass from the filtrate into the interstitial fluid jechuudha. Isaan kun physiological part physiology cover gootu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraan kana jechuudha kanan dubbadhe. Capillary lamaan gidduu systemic capillary gaafa laal systemic capillary gaafa systemota warra kaan yookaan immoo qaama keessa capillary gaafa laalle gara tokkoon arterioota gara tokko veenii ta'uu irra ture. Garuu inni kan kidney gara lachuunu arteriidha jechuudha. Gara lachuunu arteriidha. Functionally keessatti wanti guddaan renal system kana wanti guddaan function isaa tokkoffaa filtrationidha. Lammaffaa reabsorption, secretion and excretion. Major intini godhu jira. Faayidaa isaa inni gurguddaan kan akka fluid and electrolyte balance qaama keenya eeguu, waste management wantoota ba'uu qaban kan akka creatinine, urea, toxin ba'uu qaban wantoota dirqama ba'uu qaban qaama keenya keessatti hafuu hin qabne eeguudha jechuudha. Blood pressure control gochuudhaan blood pressure kan akka RAS systemidhaan blood pressure control godha. Acidic
acidii base balance ni eega. Hormonii secret godha jechuudha. Hormonii mataa isaa sagalee godha kan akka EPO yookaan erythropoietin hormonii jennaan kan akka renin kan akka vitamin D calcium kan jennuun isaan kana secret gochuudhaan endocrine role illee ni caawwata jechuudha. Ni taphata jechuudha. Miina endocrine role illee ni qabaata. Akkasi sistema kun sistema urine akkamitti uumama excretion jira. Excretion kun akkamitti uumama filtration minus reabsorption plus secretion jechuudha. Excretion jechuun filtration minus reabsorption plus secretion urine excretion ni uumama jechuudha. Ni uumama kana isin jedhe kun kana jechuudha. Nephronin cortex irratti kan argamu nephronin cortex irratti argamu jira. Cortical nephron kan jiru jira. Juxtamedullary nephron kan jennu immoo nephroni loop long loop of finally han qabdu kan medullatti argamu jira jechuudha. Isheen kun %15 jechuudha. Juxtamedullary nephronin %15 qofa. Cortical nephron immoo %85 kan qaama keenya walii galaa keessatti argamu. Kidney'n ishee kana jechuudha. Urethra external iliac artery cross godhee darba. Masiloonni tokko tokko jiru kan gargaaranii isaan orgaanota arfan sadeen hafe inni hojjedha. Overview jechuudha. Urinary bladder fi akkasuma urethra isiniifan hojjedha gabaabsee isarratti wal agarraa. Kana fakkaata jechuudha. Sistemni renal system kan jennuun. Thank you for your attention. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Sistem warra kanis irra deebi'aa ilaalaa. Mala kanammoo subscribe gochuun nu jajjabeessadha. Sistemoonni warri kaan tokko tokko overview isaa hojjetamee waan jiruuf hiriyoota keessan affeeruudhaan akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Qaxxaayi urinary bladder fi akkasumallee urethra isinii qabannee dhufnaa. Haga sa'itti immoo nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa. Yeroo gaarii.